jaarsa Fatihaa kan durii gizee Fatihaa jaalateetiin Fatihaadha wal ari'an san Ishiin na jaalate. Ishiittuu na jaalate maqaa kiyyan balleessin. Fatihaa jaalatee Fatihaadhaan wal jala fiiganii achumaan illee ilaalee irraa qabame ka'a jechuun waan hiriyyaadhaati jedhee irraa qabame jechuun jaarsi hiriyyaa kun dhikkoo siidas nama jira. Ani irraa qabamee hangaafadhee jennaan hin kooru seetanii inni waama maal jedha gastii radhuun gadhaa sat. Maaliin waan akkana namni tokko erguu jira baasii arisii haasanaa kan jedhu. Baasii maal jedhu Namni tokko erguu jira. Ilaa waan na gurgurte hin beektaa? Gixximii takkaan chaachaatti na gurgurte bar. baga cubbuudha bar Akkam cubbuudha cubbuu kooti bar akkami cubbuun maal ati gizee haadha manaa gizeen akkasitti hiriyaa kee irratti haadha manaa lammeessaa ta'uu barbaadda? gizeen akkasitti jaalala si gaafadhee akkasitti korroftee akkasitti jettee si yaame si waama bakka si waama gizee jetteetiin jettu sanni zooree akka deebi'uun beektu Gaafa habiibii keenaan jette san biroo wayyee isin jedhee jira garuu. maal wayya jettamaa dee akkasitti si waama giiftii sii kenna waan takka Fatihaa yoo taateetiin jette karameella dastaa nama biteef waliin kutti inni tokko yoo itti dhufee karaa irratti kun karameella dastaa kenneef isaa wajji kutti tokko ammoo afoo irratti xiqqoo si achi deemtee itti dhufee yoo ababaa kennee waliin kutti yoo achi usuma deemtu ammoo kamakiina argite kamakiina sanii waliin kutti isiin kana jala deemti. Liqeessaa na gurgurtee bar harraaja baastee allecha jette. Isiin kana jala deemti anammoo jechuudha nusuu libbee nama waddakka. Haqqanoo. Taballaa ishiin na nyaatte ani immoo ati immoo ati na nyaatte. Akka cubbifamtu ani yeroo dura si biraa deemu akka itti cubbifamtu bare. Nadaamaa maal godha gaama? Amma argattee jaarsa? Alhamdulillah qabamee jira amma. Lakkii. Amma dhiifama rabbi na haa godhu malee fooloo kiyya jalaayyuu si baasuudhaaf yeroo muraasa tuna hafee Hin jaatte. gaafa daa'imni kiyya garaan qabu kun ji'a jaha gahee jedhe fooloo kiyya jalaayyuu ni baata. Mucaan cirraa mucaa bira. Wanni achi dhaabatee nama eegu hin jiru hundinuyyuu ni jijjiirama. Kanaafuyyuu amma jechuudha gizeen si kadhadhu san diddee amma deebiteetiin qabamtee jirta giseetus qabamee jira. Lakkii. Kasi caaluuf na fudhate. Lakkii. Yaa qabamee jira. Soorii. Oromoo koo manguddummaa siin erge gaa. Waan takka manguddummaa waan jedhamu takka hin argu ani gaafa an barri kan kee jala dhaabadhee ababaa qabadhee na simadhu na takabbali. Onnee kiyya kana fudhadhu mana godhuu keessatti jaaladhu keessa gali gaafan siin jedhu xaxxi jettee na laaltee na jedhaa dheessitee hadha ammoo dhuftee akkana na dhiistee deemte isiin qabamtee jirta gisee naan jettu. Nandeen darbe buddeenni yeroo sanii dhiifama buddeena gisee san si qopheesse ati nyaachuu diddee jennaan nama birootiif kenne dhiifama naa godhe. Nadaamaa dhaga maal godha? Waan barbaadde godhati waan barbaadde godhi garuu darbee jira barri sun. Inni illahum jette amma? Hin turreeyyuu. Lakkii gaa. Sibiraa akkana deemee hin turreeyyuu yeroo san. Sibiraa deemee osoo xiqqoo hamma wayi hin turin akkasumatti hin kutee. Amma Madiinaa beektaa miti mangistii fartuurraa gaafa oollee ishii bira deemee si haa fuudhuu hin jedheen. Akka durbumaa ishii godhe ogeetu bira deemee amma ishiin immoo ana na gaafataa jirti akka ani si gaafachuu jiru kana laala. Okkoo si gaafachuu si jirti miti haa si gaafattu maybe ati si gaafattee isiin diddee deebitee magaabbitee si gaafachuu dandeetti. Ana immoo jechuudha dura si kadhadhee si gaafadhee si booyee keessa kan kositti himadhee lakkii wajjin jijjiiramnaa si waliin turaa wajji turraa jedhee si kadhadhee diddee amma immoo jechuudha wanni bakka san dhaabatee nama eegu hin jiru giseen sun darbee jira dhiifama naa godhi. Ayyaa feestaal kiyya naa kennaa boo qabadheen baha gamaan godhamaa miti. Yaa
waan achi dhaabatee nama eeguun jiru dhiifama naa godhi. Waan takka waan karaatti isheen karaatti bahan hin jiru jette cufamee jiru. Waan takka wallaahi dhiifama naa godhi. Biizii jira amma. Bakka sorry. Haga Salaam. musi waliin haasa'eeyyuu gubbaan miseejjiin sanarra seenu jira ishii dhiifama. Bye bye. Inshallah ilmoon kiyya ji'a jaha garaa keessan nageenyaan aadii kiyya jalaayyuu ni baata. السلام عليكم صباح الخير Waalaikum استقيم salaam sitti haa tolu. آمين Okay. Geggeessite qal'aal geggeessa. Gaafan duraaniin isa kadhadhu gaafan duraanii waa'ee jaalala itti haasa'u inni ammoo jechuudha waan biroo natti haasa'aa ture. Kanaafuu amma ammoo taraan kiyya anatu ujjajaa jechuudha. Jaappii welcome. Kushina seenee waa godhuu diddaaf jecha juusii daakee dhugaa jira bara. Kushina machi seenee waa godhuu diddaaf jecha. Bokoo kanan buukeessee hambaashaa godha jedhee amma na jibbisiise kun sallaa jakaa na jedharti qalbiin. Baay'ee wal biraa bareeddu silaa wallaahi. Sijjamir nama muraasa malee jechuudha. Nama muraasa malee rabbiini jaarsaaf jaartii bareedduu walitti hin qabu. Jaarsa kagooma makiinaa fakkaatu itti qabee jaartii bareedduu buskuuta sanatti qaba. Rabbiin akka ofii fedhe malee sijjamir rabbiin wannan jedhu. Jaarsa kagooma makiinaa fakkaatu. Nagajjabee faloo hinda jaalalaa. Yoo jaalattee hin qabaatin ittiin taphatinii. Na isatu iyyuu gaafa duraaniin ani itti boohu san gaafa duraaniin ani si malee jedhuun sanatti boone gaa'is. Isin argine bara. Gaafa duraaniin ani itti boohu san gaafa duraaniin ani itti boone san guyyaa sanatti boone. Kanaafuyyuu amma ammoo anis qabamee hin jiran jedheen maal balleesse. Osoo qabamee hin jiraanne iyyuu qabamee jiraan amma hin danda'u achilim. Baay'ee qabamee jiraan. Gurme gifti galarii ya keessa naagalme komasitti toleen habibi saree habbaa jahaatii fi keeppiidhaan naaseen gifti galarii geessa takkasi kadheen beekusti. Gifti galariin teemee kana hageettu afurii shanumaaf jahana hageettu. Okee lubbu sareedhaa fi keeppisanii waan guddaa sin gaafadhu. Wallaahi hin kenninii. Mee urjii inni gama kennuu fedhii qabaatee ati dhoggite warabbul kaabaa summa wallaahi ati numa dandeessa. Mee ati hin kennin jette innummaan kennuu haadhamu. Kennuu fedhii qabaatee garuu jechuudha qillee taamshallee. Akkoo teeti kimee. Siif naa kenna ati jettee naa kennamoo ati jettee na dhoggata. Bulguu jireenya namaa kamaa bar. Waan nama furdisuu nuu himan jedhinaa isin jedhe bar.
dura dursaati jireenya namaa keessaa bayaa hiree namaa keessaa bayaa sinin jedhe waan rabbi fiduuf waan rabbi dhiisu jalaa hafa ni furdatta achi booda sii dabarti jireenyi wallahi jireenyi sii dabarti usuun nyaatiin gabbatta bishaan illee yoo dhugdeetiin jette alhamdulillah ni gabbatta garuu hanga jireenya namaa kana hin jechuu dhiistutti abadan achuma jirta ganamas galgalas guyyaas achuma jirta eessa jireenyuma namaa eeddaati maadaatii baafte amma kanatti mi'uuta si cuqqaala kaabibtitiya daqiiqaa muraasa booda bilookii eeggadhu daqiiqaa muraasa booda bilookii eeggadhu ammaaf garuu mi'uuti jala jirta taa'iiti waan pirezidaantiin tantee haasayaa jirtu saayii dhageeffadhu mootummaan danda'e jechuudha tan akkati waaqaatitti ilaaltu jechuudha tan ganamattis galgalattis adada asiin jechuudha kizii allaayifii gaseeru notifikashinii kiyya sirra seenu jechuudha